Ijoo duulee keenya guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo torbee kanarraa eegalee kallattii hundaan deemsa isaa gara Finfinneetti eegalee jedhe gabaasa guutuu dhageessu. Oduu keenya itti aanuun haleellaa hidhattoonni finxaaleyyii faannoo tibbana godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti raawwataa jiraniin miidhaa namaan gahaa jiraachuu hawaasni himate. Oduu biyya alaatiin xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa baay'een ganama kana haleellaa Iraan gaggeessteen kuffifamaniiru jedhameen gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaanan dhagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaarraa qabanii dhufneen faana turan affeeraa keenya. Waraanni bilisummaa Oromoo torbee kanarraa eegalee kallattii hundaan deemsa isaa gara Finfinneetti eegaleen jira jedhe. Torbee kana keessa godinaalee Wallaggaa, Shawaa fi Gujii keessatti lolli hamaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffameera jedhameera. Keessattuu godina Wallagga Bahaa keessatti tarkaanfii OBO'n fudhateen kutaaleen waraana mootummaa mooraa isaanii keessatti rukutamuu isaanii fi madaa'uun isaanii akkasuma meeshaalee waraanaa garaagaraa dhuunfachuun loltoota mootummaa hedduu irratti miidhaan qaqqabuu isaa maddichi addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratii fi Meettaa Roobii keessatti tarkaanfii torbee kana fudhatameen buufanni poolisii fi mooraan waraanaa tokko to'annaa OBO jala galuu isaa raadiyoo biyyoolessaa Oromiyaa gabaaseera. Gama biraatiin godina Gujii keessatti sochii sakatta'insaa waraanni mootummaa gaggeesseen tarkaanfii OBO irratti fudhatameen meeshaaleen waraanaa hedduu fi hidhannoo hedduun booji'amuun isaa gabaafameera. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa nageenya kabachiisuuf tarkaanfii fudhachaa jiraachuu ibsus gabaasni raadiyoo biyyoolessaa Oromiyaa garuu lolli naannoo hedduutti hammaachuu fi OBO'n iddoowwan haaraa to'achaa jiraachuus agarsiiseera. Oduu keenya itti aanuun haleellaa hidhattoonni finxaaleyyii faannoo tibbana godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwataniin miidhaa namaan gahaa jiraachuu hawaasni himateera. Kaleessaa qofaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Dongorotti gandoota Caayee fi Gulantee jedhamanitti haadholiin lama daa'ima isaanii waliin lubbuun isaanii dhabuu dubbataniiru. Dargaggoon tokkos otoo miliquuf yaaluu humna kanaan qabamee lubbuun isaa dhabee jedhameera. Namoonni humna finxaalessaa kanaan ukkaamfamanii fudhatamanis akka jiranis gabaafameera. Manneen jiraattota 40 gahan gubachuu ragaan sassaabames agarsiiseera. Beelladoonni manaa 180 caalanis humna kanaan saamamaniiru jedhameera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti immoo bulchaa magaalaa Fiixee Baqqoo fi namoonni biroo kaleessuma humna kanaan lubbuu isaanii dhabaniiru jedhameera. Manneen 60 caalaan humna kanaan gubatee barbadeeffamuus ragaan sassaabamanii mul'isan. Beelladoonni 90 ol humna finxaalessaa kanaan saamamuus dhageenyeerra jechuun Oromiyaa miidiyaa neetwork gabaaseera. Kaleessaan duras bakkoota garaagaraatti yakkoonni wal fakkaataan humna finxaalessaa faannoo fi qubattoota keessaa warra isa tumsaniin uummata Oromoo naannawaa sana irratti raawwatamuus ragaaleen mul'isaniiru. Humni kun ammas bakka garaagaraatti walitti dhiyeenyamee haleellaaf qophaa'aa jiraachuu ragaaleenis ni mul'isu. Humna farra beelodaa Oromiyaa gara seenu marsinee dhabamsiifna jedhanii dhaadataa jirus jechuun jiraattonni dubbataniiru. Qubattoonni naannawaa sana akka isaan tumsanis yaamicha garaagaraa gochuutti jiru. Uummanni gama isaatiin humni finxaalessaa faannoo qophaa isaan lolaa hin jiru. Qubattoota keessaa warri of waliin hiriirsanu keessa jiran jechuun hedduun isaanii mataa jiru. Oduu keenya biyya alaatiin xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa baay'een ganama kana haleellaa Iraan gaggeessteen kuffifamaniiru jedhe ministeerri ittisaa Kuweet. Gareen hojjettoota xiyyaarotaa osoo miidhaan irra hin gahiin oolan kan jedhe gabaasni kun bakka sanaa fuudhamanii fayyaa isaanii akka ilaalamuuf gara hospitaalaa geeffamaniiru jedheera. Haalli gareen hojjettoota xiyyaaraa kunneen keessa jiranis gaariidha jedhameera. Ministeerri ittisaa kun itti dabaluun waa'ee balaa mudatee kana ammas ka'umsa balaa kanaa qorachuu irratti biyya michuu taate US waliin qindoominaan akka hojjetus ibseera.